Akka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenya jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Godinyaatti baadiyyaa deemtee deebitee ishii irratti affiraankii hojjedha jedhee tanani qophaa na eega. Anchi deebi'ee nagaa oolte kaa. Jira galata waaqayyo wannaati isheen akkam jirtaa nagaa jirtaa? Ani nagaa kudhaa waggaa galatu wata akkamii baga jiraatte? Otillee baga jiraatte wannaati isheen hin badde malee. Maalan badan bannee xiqqoo hojiitu biizii na godhe. Maal nu biyya hambaa keessa jirraa hojiin biizii nu godhe jennaati biyya kee keessa teechee hojiin biizii na godhe yoo jettu xiqqoo sheemnu habiibti. Biyyatti layaayee malee mee hojiin tokko dammate maal taate? Rakkoon qabu lamaan ni nyaa'u nagaa jirta baga nagaan deebitee dhuftes. Amin baga nagaan nu edda. Isin waan nagaan baga nagaan dhufte edtanii waan amusi mattumore. La anu sin komanne malla komatta ani guyyaa meeqa mulu imurraa badee eessa jirta jettee na gaafachuu didde maal anchi anuma durii isa illee irraafatte kan wajjin jabbilee ennee guddanne san. Kau bisa tonton ani dijamar dhufeetiyyuu xiqqoona dhukkubee ture sirriin jiruyyuu dammoo naayii bakka jirtu bakka hin jirre silaallee. Baga waaqayyo. Sanummaa ittiin badeessee biifamaa. Baga waaqayyo si maale si laaka maalan beekan namni bara kanaa hissisinnaa xiqqoo hissisinnooftee laata jedhe waan biraallee yaadachuu baatte kanuma qixxaafaa tolchine hannee tolchinusa irraanfattee laata jedhee kame. Ini sudah makan mitra orang Arab ini sudah rasa tahu jadi. Ini sudah rasa tahu ya. Bagaimana mau jiwa saya nak goni sama orang Kanada tapi dah sakit sama sana rakan kayak sih dah mati. Orang kau enggak bebeta wana gambar baca sulma nama nagata ora. Pakai juksutnya nagata Warri biyya nagaa jiru akkam facaasaa jammaranii. Hundi isaaniitu nagaadha. Madaabaraa isa hodhatee facaasaa hin fixanne. Kanaaf nagaa isaaniiti siin jedhamati. Waanna nagaa ta'uudha beektaa nagaa yaa ta'anii atis nagaa ta'e bakka jirtutti kan barbaachisu nagaa ta'uudha. Kanumaafan beektaa atis hin baddee. Gaaddiseen isin baddee akka ani imorraa bannaa ana dumaalitan imorraa ba'ee aduu amusiitii higgaaduu amusiitii imorratti hin deemine shamara kecha nama lama bichaan na yaadate. Warra dhiiraa keessa dammoo nama sadi bicha na yaadate eebban sila yeroo kan namoota baay'een qaba nama natti haasa'u namni akkanatti nama irraanfata baay'ee isinitti gaddee garuu kaa egaa biizii taate rakkoon qabu bareedduutu. Ani jamara abbaa kamiyyuu waan taane qonnaa irra jira muuziqaa shadee ta'u illaa ruraalis hin beeknu. Rakkoon qabu lamaan lakkifatan kitaaboodhaan deebisuun danda'amallee rakkoon qabu lamaan waannaa nagaa ta'uudha beektaa akka jirtutti nagaa ta'uu bichaadha. Akkasii siin jedha akka si yaannetuma malee jibba kee qabaannetii muti yaa mucatti. Isinillee baay'ee yaanni dhugaa rakkii hojiidhaan biizii ta'ee kanuma kanattan badeeshiti qaba. Rakkoon qabu. Amma booda hin barbaadu na jiraa siin jedha. Dhiifamarraa hafe guyyaa tokkoon illee galuun koo hin hafu. Innuma kaa baadiyyaatti deebinee akkuma durii sanitti kaa baadiyyaa biyya keenya irraa gadee keenya saffaa teenyee. Macam hamle kanan bertanya dengan dia. Animo?
haa fakkaatu daaraan daakuu jedhe maal isinuu si fudhachuu hennaa maal gocha dhufna bannaati ishin Malu udah terjadi. Itu sumpah amada roti lalu kawata, mestu lalu kawata, mandi lalu kawata. Iron dengan sebab jalan legarin tahu beta. Bakka sanitti inni dhugumammaa namni xiqqooshi kaayyoo biyyaa ba'eef san odoo galmaan hin gaatiin galuun ulfaataadha jechumaaf malee galuu wallaalletee mode ni galla garuu guyyaa eegganneetuma galuu keenya hin hafu. Guyyaan karena barang juga udah mulai. Kaameen lamaaninyaan waaweetu jedhe simeen jedhani waaweetu ka barana yaadaare yoo ta'e eegare waaqayyo yoo jedhe waaqayyo bara haarawaa dhufu kanas bara nagaa nuuf haa godhu. Bara kuma lama kudha jaha sih jadi macam mati. Kudha jaha seenuuf taana barmaa saate mucatti naasee haamlee keessa jira harri haamlee bultii soddoma naasee seene aandu warbichaa kone qarra. Maskarami waggaa tana ka waaqayyotu beeka beektaan asi ani hin beeku Gabrielin yoo gali naan jedhe nan gala waaqayyo immoo turisoo naan jedhe nan tura sila ta'eef waan hundaafiyyuu eeyyama waaqayyootini ka guyyaa waaqayyo gali naan jedhe nan gala beektaa lubbuu agasitti garuu wanta biraa hin kadhadhu beektaa waaqayyo bichaanii haadha koo abbaa koo obboleessa koo biyya koo daa'ima koo fayyaa isaanii haa kennuufi asadiin alaa guyyaa waaqayyo gali naan jedhe nan gala obboleettii ta'u agasitti garuu obsumaanan jiraadha kaayyoon biyyaa ba'eef galmaan ga'een gala jedhee tanani. Mara baay'ee ni dhugaadha kanuma jiru ta'ee guyyaa jiraatee qabudha isaanii ji'a tokko deebi'uun illee hin jira. Beektaa isallee dhuguma garuu inni immoo dhuguma galanillee deebi'uun hin jira ani immoo galee biyyaan baa deebi'uun barbaadu ka amma karoorri koo waaqayyo yoo jedhe maaliif biyya ambaatii gaafan galee biyya koo galee tokkoffaa daa'ima koo barsiifachuun barbaada lammata maatii koo itti dhiyaadhee jiraachuun barbaada isa sadaffaa maaliif mana koo mala koo godhadhee jireenya biyya ambaa keessatti xaaru kana fakkeenyaaf amma asitti tokkoffaa ganama nan ka'aa bunan danfisaa guyyaa misaan hojjedhaa iraatan hojjedhaa maaliin godha mana koo keessatti garuu osoo biyya koo keessa jiraadhees akkasattan hojjedha bakka mana koo keessa taa'ee kana nan baa humna koo fixu kana galee daa'ima kootii qursii misaa maksasii iraata hojjedhee daa'ima koo wajjiniin warra koo wajjiniin biyya koo keessatti maaliif shimbirallee kan biyya keessatti waca tola jedha Oromoon mammaa kun silazza isaan wajjiniin gammachuudhaan jiraachuun barbaada sila ta'eefuu hagasitti garuu immoo waaqayyo isaanis umurii isaanii naaf haa dheerachuu irra caala waaqayyo haadha koo umurii ishii naaf haa dheerachuu maaliif agasitti garuu immoo wanti hin godhu hin jiru harka koo hin jiru obboleetti koo kanumaafan ishee malee jaaladheessa inni siin jedha. Akkasii siin jedhaa bareedduu ta'ee garuu lamaaninyaan firaankii taatee jirta galatoomii gorsa baay'ee naa kennitee jirta. Anas siin jedhu lamaaninyaan firaankii taatee jirta gorsa baay'ee naa kennitee jirta siin jedha galatoomii guyyaa tokko galuun kiyya hin hafu hagasitti garuu obsumaanan jiraadha siin jedha neetworkii ishii ta'uun oolu. Akkasii isiniin jedhaa hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanu neetworkii ishiitiin natti fakkaate bakka baay'ee na wajjin haasofte dhugaa rabbi maaliif goddanyaa too kanaan wajjin guddadhee kana waa baay'ee waliin dabarsee guddadhee dhugaa isinitti keessa dabarree
maadarii yeroo gabaabaate jechuudha. Daakuu hannee qixxaa tolfanne jennee daakuu qama biqilaa hannee eela irratti nu jalaa hafe nu ba'uu dide deebistee dawwaltee jirti. Ooyee nasi neetworkii kee ta'uun oolu bara. Konsummi jedhanii turkii kiyya gidee tokko raaba. Ana biraallee baay'ee isee neetworkiin hojjechaa hin jiru. Anas hin jedhu firaankii taatee jirtaa guddaanaaf galatoomii na gorsuu keetii fi siin jedhaa obboleettii ta'e ka maatii mastuutiin ka nagaa naa jedhiin ka. Akkasii siin jedha. Nan dhufaa qooshinatti. Akkasii hundumti keessanuu guddaanaaf galatoomaa laayik sheer gochuun irraa fatinaa isiniin jedha.